Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi jaalatamtoota warqii miidiyaa kan biyya keessaa kan biyya alaa harka fuunee akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii nagaa kiyya galata waaqayyoo isiniin jedha. Har'ammoo viidiyoo addasiidhaan viidiyoo haaraa hojjedheen beekne isin dhufee jira. Warroonni haaraa taatan subscribe gochuu share gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Warroonni dura turtan immoo like share commentii gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Akkasumallee warroota biraatiifillee share godhaa isiniin jedha. Har'ammoo viidiyoo addasiidhaan dhufee har'ammoo wanta hojjedheen beekne mataa viidiyoo rifeensatiin dhufee jira. Anis manuma keessa teenyee osoo birrii keenya hin baasiin mataa keenya akka nu baay'atu akkasumallee akkamitti akka lallaafu akka nu jalaan jabaanne akka itti godhannu isinitti himuu dhufe. Mataan koo duraan baay'ee shiboo hangam jedhamee kan hin beekamne irree jechaadha. Fuuldurri isaarree innarraa dhumee ture. Waaqayyo faa galatoomma naam argaa jira. Bishaantu narraa gayyaa. Baay'ee tokko naa guddachaa jira fuuldurri isaa. Guddina isaarrayyuu mataan koo kan caccabuu dhiise baay'ee tokko gammade. Qibaatiin baay'ee jaaladhee baay'ee itti gammade tokko qaba. Mataan kiyya baay'ee na jalaa buqqaa wanti natti hin godhin hin jiru. Shunkurtii jedha san bichaatu naaf isa mokkora jechuutti jirayyuu. Qoy kananiin mokkoraa jedhee mokkoree hanga ji'a 3 kan mokkore. Ji'a 3 keessatti mataan koo kan na jalaa caccabuu kan dhaqee mammaramee mataan qaxxadhe akkaatti hin taa'u. Dhaqee akkasitti mammaramee firiizii ta'a. Ofuma isaatiin hin midhee yoo miicce yoo file sanuma. Gan gizeen miiccadhu maaksii nan dibadha. Kanaaf maaksii kadee galgala dibadhee dhiqadhee ture. Saatii tokkoof takkulii akkas ofirra turse dhiqadhee ture. Bakka lamatti akkuma argitan bakka lamatti akkana godhee rafee amma hojii fixannaan hiikkadhee qoy viidiyoon hojjedhaa jedhee viidiyoo hojjechuuf dhufe jechaadha. Kaleessa dhiqadhee qibaatiitti dibadhee buutaa lamatti gongonee bule. Keessa isaa kanan dibadha qibaatiin kun gosa 3 moo 4 black castor oil fi vaatika almandii fi kokonaatii jechaadha. Vaatika as keessatti naqee keessa isaa kanan dibadha. Kan furfurii natti godha jechaadha ciqaan. Gin kan sirriitti na fayyadee sirriitti fixeera amma kana lammaffaa fixaa jira. Kan xiqqootu naaf jechaadha akkuma argaa jirtan. Bulee maajik jedha. Mataa koo baay'ee kardaaddaa baay'ee kan naaf filamuu diduudha. Gan miicee ka'ee caafii isaatti dibee bakka lamatti gongonee bulee kaleessa miicee guyyaa lammaffaadha jechaadha. Kun mataan koo gan duraan hin taa'u akkaatti qaxxadhee asii ol xaxama ture. Gin amma yoo file bakka akkuma filetti akkasumatti ta'a. Dura qalamiis dibee qalamii gizee meeqatti dadaggamee mataan kun irraa dhumee ture. Ergan bulee maajikii kana fayyadamuu qabee ji'a 3 fixeera. Ji'a 3 keessatti mataan koo kan duraan buqqa'urree kan duraan cicciturree hin dhaabbate. Amma yoo filu baay'een buqqa'u jechaadha. Maskii tuubii yoo argitan ishii irraa ilaaleen qoy maskii mataa kiyya naa tasmaammaa jedhee tanan mokkoree ture jechaadha. Mokkoree na tasmaamma yanaanis baay'ee xiqqaa osoo hin taane baay'ee na tamacha'e mataa kootirree naaf lallaafisee ani mataa dheerinaa nawwu akka mataan koo na jala hin caccabne nawwa. Inni hin qabu inni waaqayyo naaf kenneyyuu naagaa ግን Tamasgeen mataan koo durna jalaa ciccitee antiniidhes naa deebi'aa jira naa dheerachaa jira. Ji'a 3 keessatti liwwinna baay'een argee dura akkaatti filee hin filamu ture mataan koo. Oodafuu filamu ture. Gin amma akka waan
madaraqaadhaan goggosee wayii lislis jedhee jira gin hin goggosine. Jiidhaa isaatti xiqqoo osoo bishaan keessaan dhumin intini godhe jechaadha. Akkasumallee baay'ina mataa warri mataa haphii qabdan nuufaa baay'atu nuufaa akka nu baay'atu barbaanna haphina isaa warri jettan intini bilaska istirii walii dibadhaa fi maaksii afukaadoo fi zayituun ani kana malee dibadheen beeku waan bira. Maaksii kadee galgala muuzitti cammaree muuzii afukaadoo zayituuni kokonaatii godhadhee dibadhee ture. Saatii tokkoof takkulii natti fakkaate saatii ilaalleen hojii koo gaafate dibadhee hojii koo fixadhee dhiqadhe boota lamatti gongonadhee bulee kuna ganama iniinni saatii kana amma ganama akkasatti olee dhufee amma saatii kana hojii fixannaan boota 3 boota 4tti gongonadha jedhee amma filaa jira jechaadha. Amma hojii fixadhee reefu mataan kiyya akkatti gadi hin jedhu ture buloo maajikii kana caafii isaa amma caafii malee gara biraan dibadhu forforii natti godha ciqaa qabaatiin anaan jechaadha. Akkasumallee caafii bichaa osoo hin taane kana kanas warri mataan keessan duraan kun jiru akka kiyyaatti mataan keessan baay'ee siniif deebisa baay'ee mataan koo akka jirutti margaa jira yoo mul'ata ta'e isinitti. Duraan mataan koo asirra jira ture duubatti achinarraa deemaa ture mataan warri biyya ormaa jirru kaa shaboodha bishaan isaanii mataa namarraa fixa aseechi faaxuu namatti godha. Kanaafuu baay'ina barbaadan black castor oil warri immoo nuufaa baay'atu jettanii akkas jettan jechaadha. Maaksii 7 warri torban dhiqattanis warroonni guyyaatti dhiqatanis ni jiru. Ani 7 nan dhiqadha. Adaamee galgala kasaatii dibadhee maaksii kiyya afukaadoo fi muuzii yoon argate ittiin dabalaa yoon dhabe ittiin dabalu. Dibadhee hojii kiyya hojjedha hojii isa fixadhe galgala gizee shaaworii galee dhiqadhee boota lamatti gongonadhee rafaa jechaadha. Guyyaa lamatti sadiistis deebisee hiikeen intini godha gongona jechaadha. Deebisee boota 3ttis haa ta'u 4ttis haa ta'u mataan kiyya baay'eedha. Durmaanuu baay'ina qaba mataan kiyya gin laslaasaa miti baay'ee kardaaddaa